Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya. Oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii ardii miidiyaa neetwoorkii jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin Tiwiiterii, Telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Isin dhageessifnaa nu wajjin tura. Itiyoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti miseensa mana maree mirga namoomaa ta'uun filatamte. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoo'av Galaantii daawwannaa peentaagoon haqaniiru. Gareen daandii qilleensa Itiyoophiyaa buufata xayyaaraa idil addunyaa booletti tajaajila sharafa alaatiif caalbaasii bane. Profeesar Gabbisaan karaalee saayinsii kalaqaa fi imaammanni Itiyoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa biroo jijjiirama qilleensaa wajjin wal simsiisuun wabii nyaataa fi misooma diinagdee galmaan ga'uuf gargaaruu danda'an irratti mari'ataniiru. Wiixata darbee Israa'el magaalaa kibba Libaanosii magaalaa Baraachiitti naannoo Beentii Jabalii jedhamutti irratti haleellaa raawwatteen namoota abidda dhaamsan 10 ajjeeste. Amma bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti barreessaa tokkoffaan dippiloomaatii olaanaa waajjira ergamaa dhaabbii Itiyoophiyaa Kuraabaachoo Tarfeessaa filannoo har'a Niiwuyoorkitti qophaa'een Itiyoophiyaan miseensa mana marichaa ta'uuf sagalee ishee barbaachisu 97 keessaa sagalee 471 argachuu himan. Adeemsa sagalee kennuu kanarratti miseensonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii 193 hirmaachuu isaanii himaniiru. Itoophiyaan waggoota 3f miseensa mana marichaa ta'uun akka tajaajiltus eeraniiru. Afrikaa keessaa Beeniin, Dimokiraatik Riippubilik Koongoon, Gaambiyaa fi Keeniyaan miseensa mana marichaa ta'uun filatamuun himaniiru. Itiyoophiyaan kanaan duras miseensa mana marichaa ta'uun tajaajilaa turteetti jedha gabaasichi. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoo'av Galaantii daawwannaa peentaagoon haqaniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoo'av Galaantii torbaan darbee haleellaa misaa'ilaa Iraan raawwatteef deebii Israa'el irraa eegamu kennuuf yeroo qophaa'an Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsis Lloyd Austin waliin wal arguuf karoora qabatee haqaniiru. Dubbii himaan peentaagoon kibxata darbee Galaantii daawwannaa isaa akka addaan kutee mirkaneessaniiru. Dhuma tarree peentaagoon gabaasa imala kanaa addaan citee jedhu irratti yaada kennuu kan dide. Sababni isaas muummeen ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun hanga pirezidaantii Joo Baayiden waliin bilbilamutti mallatteessuu waan didaniif kaabineen Israa'el deebii Iraaniif kenname ni raggaasisa. Dubbii himtuun peentaagoon Sabriinaa Singii ibsa oduu irratti gaazexeessitootaaf kennaniin siyaasa Israa'el keessaa ba'uufan jira an baay'ee itti hin dubbisu ture jette.
Gareen daandii qilleensa Itoophiyaa buufata xayyaaraa idil-addunyaa Booleetti tajaajila sharafa alaatiif caalbaasii bane. Gareen daandii qilleensa Itoophiyaa adeemsa caalbaasii dorgomaa iddoowwan liizii buufata xayyaaraa idil-addunyaa Finfinnee Boolee Terminaala 2. Caalbaasiin kun dhaabbilee tajaajila ga'umsa qabaniif kan ramadame yoo ta'u, dhaabbilee daldalaa tajaajila sharafa alaa dhiyeessan 7 argaman hunda keessatti mirkaneessuuf kan kaayeffatedha. Iddoowwan buufata xayyaaraa terminaala sochii guddaa qabu keessatti argaman. Beeksisa caalbaasii ofii isaa keessatti EAG dorgomtoota seeraan hundeeffaman hayyama tajaajila baankii daldalaa seera qabeessa ta'e yookiin hayyama opereetera sharafa alaa of danda'e baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaan kenname ni affeera. Qaamoleen fedhii qaban baankii daldala Itiyoophiyaa CBE'tti cufamaa mallaqa Itoophiyaa 100,000 kan hin deebinee fi wabii caalbaasii mallaqa Itoophiyaa 100,000 dhiyeessuu qabu. Haalli hirmaannaa yoo ta'an opereeteroota sharafa alaa terminaalichaa irratti argaman irratti daangaa kaa'uu kan dabalatu yoo ta'u, isaanis iddoowwan murtaa'aniif iyyachuuf ulaagaa hin guutan. Kana malees tokkoon dorgomaa terminaala keessaa bakka tokko qofaaf iyyachuu danda'a. Guyyaan xumuraa caalbaasii dhiyaachuu adoolessa 8, 2024 sa'aatii 3 PM yoo ta'u, caalbaasiin sa'aatii 3:10 PM waajjira muummee garee daandii qilleensa Itoophiyaatti banama. Dorgomtoonni dorgomuu barbaadan yaada teeknikaa fi dhiyeessii faayinaansii dabalatee sanadoota barbaachisan hunda envelooppii cufame keessatti dhiyeessuu qabu. Profeesar Gabbisaan karaalee saayinsii kalaqaa fi imaammanni Itoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa biroo jijjiirama qilleensaa wajjin walsimsiisuun wabii nyaataa fi misooma diinagdee galmaan ga'uuf gargaaruu danda'an irratti mari'ataniiru. Profeesar Gabbisaan seminaara pirezidaantii AAU dhala waaraa fi dhiibbaa sagantaa qabxii 4 mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti qabu jedhu irratti dubbataniiru. Seminaara kana keessatti Profeesar Gabbisaan carraan barnoota sagantaa mootummaa Ameerikaa qabxii 4tiin kennameef hojii isaa akkamitti akka tarkaanfachiisee fi bu'aa saayinsii booda galmeesseef bu'uura akka kaa'ee qoodaniiru. Sagantaan qabxii 4 waggoota 75 dura bara 1949 hundeeffame walitti dhufeenya dippiloomaasii waggoota 120f Ameerikaa fi Itoophiyaa hafuura michummaa, kabajaa, walta'iinsaa fi hawwii waliin bara baraan bu'uura godhatee walitti dhufeenya uummataa gadi fagoo ta'e fakkeenya ta'a nageenya uummata Itoophiyaatiif. Hafuurri sun qonnaa fi wabii nyaataa, barnootaa fi fayyaa, saayinsii fi naannoo akkasumas dameewwan biroo hedduu keessatti mootummaan Ameerikaa fi uummanni Ameerikaa investimentii waaraa gochuun jireenya lammiilee Itoophiyaa hunda fooyyessuuf gargaaraan keessaa jiram. Qormaata wabii nyaataa addunyaa furuu keessatti qorannoo qonnaa fi kalaqa irratti gumaacha olaanaa taasiseef beekamtii kennuun yuunivarsiitiin Haramayaa digirii jalqabaa itti
argatan mana kitaabaa isaa isa guddicha maqaa Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaatiin moggaaseera. Oduu xumuraatiin wiixata dheengaddaa Israa'el magaalaa kibba Libaanosii magaalaa Baarchitti naannoo Binti Jabalii jedhamtu irratti haleellaa raawwattee namoota abidda dhaamsan 10 ajjeeste. Ajjeechaan kun lakkoofsi hojjettoota baraarsaa Israa'el waggaa darbee Libaanos keessatti ajjeeste gara 100 ol dhibee irra caalaan isaanii torbaan lamaan darban keessatti. Balaa na rifachiisedha jedhe miseensi ittisaa siivilii Libaanosii naannoo Tibnee irraa dhufe Aljaziiraan haaloo ba'uu sodaachuun maqaa isaa akka dhoksu gaafate. Ani isaan beekaa ture, hundi isaanii hiriyoota koo turan kan jedhan obbolaan lamaan jaarmiyaa tokko irraa osoo hin taane qindoominni gidduu isaanii akka ture himaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya har'aaf qabannee kanuma. Obboloonni haaromni gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan hamilee nu ta'a. Oduun keenya har'aaf qabannee kanuma nagatti nuuf tura.